أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، سلامتا ورجلتا بكجر تنتي إسنا حالك قبل سنين جتة. إخواني في الله، إن شاء الله أرانتنا ونيني قبل إعرفه يرى مراس الدورة خطابة أنا كوني سنين ملتو نيرك تنجيادة إن شاء الله ونحن تيسا. كتابنا كون كتاب سينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ترى هنگا نبي ماجا لو ترى هنگا دواجه جورا. كتابنا كون بفا أفان أروموتين براهي جورا. كتاب خنا خيستي وإجو تجرا وان قدي حفظه اللي هدو بريدا جورا. أما اللي نما تفسير إساء خدي أفان عربي تدي بسلة هدو نما لافة تجرا. ثانيا ختامنا من أفان أوروموتين بري فمن ما أفان أوروموتين اللي قلت دبسوا من دنتين سجل الأم بريدارا. أما اللي نما أفان عربي اللي هندنتين أفان أوروموتين براهي بجرا. ختامنا من بفا أفان أوروموتين لو ترى هنجنا بيجمع هنجو قبل جرا. كتاب خنا قلت نمني مناقبو حفظون والله هدو برباجي سادا. أما اللي وان إجو وان تكتك هم كيستي قبل تودو هاي تجرا جرا. akkasuma gartee kitaaba kana barachuun mee maaliif faayidaa qaba? Faayidaan isaa maali yoo jettan, kitaabni kun kitaaba seenaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam jechuudha. Kitaaba kana keessatti dhugaa waa hedduutu nama yaadachiifama, waa hedduu nama dhagahama jechuudha. Yeroo seenaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam namni barsiisu tahee gizee namarraa dhageesse tahee hedduu jaalala namaa dabala jechuudha. Kitaaba kana barachuun jaalala rasuulaa si dabala yoo jette ni dandeessa jechuudha. Maaliif jennaan namni gartee waan takka beeku fi waan hin beekne takkaanti waan hin beekne takka yoo arra dhageesse hedduu gartee sitti dhaga'ama. Yoo ammoo waan duraan beektu taate yoo dhageesse hedduu takka sitti dhaga'ama jechuudha. Amma fakkeenyaaf rasuula sallallahu alaihi wasallam ni jaalattaa jaanii oguu namni sitti hime inni jaaladha jechuu dandeessa. Yoo garuu seenaa isaa hin beekne hoo ni jaaladhaa malee mi'aa isaa sitti hin dhaga'amu. Garuu yoo seenaa isaa barattee sammuutti illee hafazuu baattu illee xiqqoo illee dhageesse yoo rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam si biratti dubbatan salawaata buusuu guddistaa, akkasuma yaadachuu guddistaa. yoo yaadattee salawaata sanuu buustaa jechuudha. Inshallah obboleewwan islaamaa kan waliin barannee akkasumatti waliin dubbisnu ta'a. Namni kitaabni ammoo kitaabni kan isin bira jiru kan kitaaba kana qabu jechuudha. Wallahi hafazuun hedduu bareeda, ammallee dubbisuun hedduu bareedaadha jechuudha. Maali jechuun qabxii ijoo qabaa jechuun inshallah akkasuma kan waliin laallu ta'a. Kitaaba kanarraa wanni laallu inshallah dhaloota irraa hanga nabiyyummaa ja'a. Kitaabni kun bifa afaan oromootiin jira. Akkuma beekamu gaa abbaan rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam Abdullaahi akka ta'e namni hin beekne jiru. Garuu irra guddaa wallahi irra guddaa kana yooni waa'ee seenaa rasuulaati irraa nu gaafatan bifa gaafii deebiitti bakka hedduu nama hedduu gaafata. Yoo ammoo hin beekne maaligaa hin beekuunis barnoota jechuun ni baratta. Yoo kan hin beekne ta'e dubbistee barachuunis nurratti muhiimidha. Akkuma beekamu rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam maqaan isaa eenyu namni hin beekne jiru. Muhammad akka ta'e abbaa isaallee Abdullaahi akka ta'e namni hin beekne jiru jechuudha. Arra inumaa seenaa isaa tan dhalootarraa hanga du'a isaatti argannee jira. Inshallah sagalee biyya tana kan walii sheer gootan taha. Akkasuma akka beekamu Abdullaahi bin Abdul Muttalib Amina binti Wahab fuudhee. Aminaan tun haadha rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam fuudhee isii tana fuudhee asoo rasuulli sallallahu alaihi wasallam hin dhalatini. Abdullaahi kun abbaan rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam du'ee jechuudha. Akkasuma rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam abbaa isaa ijaan hin agarree jechuudha. Akkasuma abbaan isaatillee ilmi isaa Muhammad bin Abdullaahi ijaan hin agarree jechuudha. Inshallah Abdullaahi bin Abdul Muttalib ilma isaa garaa haadhaa keessatti hiisee du'e. Asoo ilmi isaa garaa haadhaa keessatti illee garaa Aminaa keessatti jechuudha. Wanti xiqqooti inni kun du'e baatii shanii gidis ni jaan baatii shanii olis ni jaan Allahu aalam. Inshallah hawwaliin laallu ta'a. Abaabuu nabiyyii yoo lakkoynu abaabuu nabiyyii gartee beekuunis nurratti dirqama jechuudha. Abaabuu nabiyyii محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مرح بن كعب بن لؤي بن غلاب بن فخري بن مالك بن النذر بن حنانة بن خزيمة بن مدركة
بنو إلياس بنو مدران بنو نزار بنو معدي بنو عدنان هنگا أسيتي دابتا يجودا أخاهن نبي ربي صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين هنگا أبو ديتميتي والأبين كيسا هنجرتو أو تكالتي خلالنا خيسا هنجري وجان هنگا أبو ديتميتي صحيحة تورتي ولقلمي جاني لولو المغنونيتي وديسي إن شاء الله خنان قبلنا جودا هنگا أبو ديتم أبنان كانتي والأبين كيسا هنجرتو ثاني خنيتيانو ماتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ما جتشون بكم تخنجو ختام لكم أكا غافي تتيسني قبالة جودا ماتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكا غوسا ساتي ولالي غوستيسا أكا بكمو قريشي لاجة جودا غيرو ماتي نساء مال جتب بكم تيون وجهان ماتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم الحاشمية جتشون بكم تي الحاشمية جتشون بكم تي أخا خويسا هاشم كان ردي إركفا مغاني جتشودا غافا بوستي قريشي إلمان أبدي منافي في إلمان الندار أنغو أدقودة هاشم سقايا في الرفادة سقايا في الرفاداتو قرتي هاشم كان جيزاني السقايا والنجامهن أما قاكم بيكمو سينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أصور رسول الراهين إيجلين إيسر رايجلو جرا أخاخو يساد الرايجلو جرا أخاخو سا هاشم بنو أبدي مناف كان الرايجلو جرا إيجان أبودا عبد المطلب ابن عبد المطلب الرا خرا عبد الله يباسات ابن إيجان أبودا إن شاء الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم سجنتا فلو جرا خينات التلة خنت أوكن تايجي جرا أسو أربط وهم تهيني أنقول قلتي الحاشم كان أبخنمته ماتي رسول ربي كان أبخنمته جرا الحاشم جا كان أف أنقول لسه أبخنمته السقايا في الرفادة السقايا جتون ماليلات السقايا جتون warra hajjii dhufaniif gartee bishaan walitti qabanii kaabaa jalatti akka bishaan kan irraa dhuganiif walitti qabanii jechuudha. Eenyu kun amma al-Haashimiyyaa kan namtee jechuudha. Aangoo akhaaka Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam. Taaniyaan arrifaadaa jechuun homaa jechuudha. Arrifaadaa jechuun nyaata warra hajjii dhufanii gartee bifa keessummaatti kan qophaa'u jechuudha. Takkaffaan asigaa jechuun maal jechuun bishaan walitti qabanii akka gartee warri hajjii dhufurraa dhugu bishaan illee ijaane ammallee taaniyaan timiraa fi zabiiba timira yookaan zabiiba cuunfaa isaa jechuudha. Cuunfaa isaa karaa bishaanii waliin jechuu qopheessanii. Kaan ammoo arrifaadaa jechuun nyaata warra hajjii dhufeef akka keessummummaatti dhiyaatuufi jechuudha. Nyaata warra hajjii dhufeef akka keessummummaatti dhiyaatuufi jechuudha. Aangoo kana kan gartee isa geesse eenyu al-Haashim kana. Akkuma beekamu al-Haashim kana maaliif al-Haashim ta'aniinoo maqaan isaa kan dhugaa Haashimi laa maqaan isaa qoosaatu Haashimi malee maqaan isaa kan dhugaa Amri binu Abdi Manaaf jedhama. Maqaan isaa qoosaan ammoo al-Haashim jedhama. Maaliif al-Haashim kana moggaasaniif? Al-Haashim kun gartee wanni al-Haashim jedhanii moggaasaniif isaatu warra Makkaa jechuudha. Warra Makkaa kana maal nyaachisa? Biddeena jechuudha. Qiinxaa kana buusee marakatti laaqee haala gartee nyaachota jechuudha qopheessa. Isaa tokko sin nama nyaachisa al-Haashim jechuun akkuma beekamu kan biddeena marakatti laaqee nama nyaachisu jechuudha akka qoosaatitti akkasitti al-Haashim ta'anii garuu maqaan isaa kan dhugaa Amri binu Abdi Manaaf jedhama. Eenyuun kun akhaaka Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam haaluma kanaan dhufa jechuudha. Akhaaka Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam eesnu fuudheetu Abdul Muttalib kana abbaa Rasuula Rabbi kan dhale kana jechuudha. Akkamitti argate akka jennu al-Haashim kun akkuma beekamu akkuma nagadaa manaa beetti Madiinaa gaafasan Yasrib jaamti. Madiinaa gaafasan Yasrib jaamti. Achitti intala Salmaa jaamtuu maqaan isii fuudhee achitti garaatti godhee Abdul Muttalib kana jechuudha irraa gadatti godhattee isii tanatti fuudhee intalti sun intala Banii Najjaar jaamti. Salmaa binti Amr jaamti jechuudha maqaan isii tana fuudhee achitti garaa irraa godhattee eegana booda inni akkuma imatuudha manaa beetti du'ee jechuudha karatti biyya Filistiin keessatti jechuudha bakka Gaazaa jaamtutti. Eegana gartee Salmaan kun Madiinatti haftee ilmasii kana dhalte. Eenyu ilmasii kun Abdul Muttalib jechuudha. Abdul Muttalib kun maqaan isaa kan haati isaa dhugaan moggaafteef Shaybaa binti binu eenyutu al-Haashim jedhama. Shaybaa binu al-Haashim jedhama kan haati isaa maqaa moggaafteef Abdul Muttalib miti jechuudha. Shaybaa kuni akkamitti Abdul Muttalib kana fudhate kan jiru Shaybaan kun duraan eessa jira? Madiinaa jira jechuudha haadha isaa bira.
eega nagaa eega abbaan isaa akka gartee manaabeetti du'ee booda eenyonni Haashim kun jechuun maqaan isaa kan duuba Amri bin Abdi Manaaf jedhama. Akkuma nagadaaf manaabeetti hara Shaam du'e haratti biyya Filistiin keessatti eegana booda obboleessa Haashim kanaatu jira Makka jira jechuudha. Akka obboleessi isaa Madiinatti fuudhee dhalee gartee dhagee dhufee Shaybaa kana jechuudha. Shaybaan kun eenyu adeera akhaafo rasuula rabbiiti jechuudha. Dhufee Madiinaadhaa fuudhee asoo gaalarra kaayee karaa Makkaa deemuuni uummanni Qureeshii jechuun uummata seeyaadhaan haasa'u jechuudha. Uummata dubbii takka asoo hin dhufne haasa'u jechuudha irraa bolootti faayachaa. Kana jaaniin haay gabricha bitatee deemaa gabraan deemaa maal jaanii adeera gartee Shaybaa kana jechuudha. Shaybaan kun eenyu Abdul Muttalib jechuudha. Adeerri Shaybaa kun Abdul Muttalib kun asoo Abdul Muttalib hin deemu akkana jaanii Qureeshiin irraa haasa'u turte. Garuutu adeerri Shaybaa kun jechuudha maqaan isaatillee Abdul Muttalib jechuudha. Haala kanaan osoo deemuuni gaalarra duuba kaayee deemaan garuu maal jaaniin gabricha bitatee deemaanii barinni gabrichaan deemaa gabricha bitee deemaan garuu inni lallabee ilma obboleessa kiyyaati an obboleessa kiyyaatu isa dhalee gabricha kiyyaa mitiisee kan dubbatee deemuun ta'e jechuudha. Eeganaa gartee Makkatti akkasitti deebi'e garuu dhaloonni Abdul Muttalib Madiinaadha jechuudha. Dhaloonni Abdul Muttalib Madiinaadha. Eeganaa gartee Makkatti galchee adeerummaa isaa kunu akkuma manaabeetti adeerri isaa kun eenyu obboleessa Haashim jechuudha. Maqaan isaa Abdul Muttalib. Egaa Shaybaan kunis Makkatti deebi'ee adeerri isaa kan duraa Madiinaa fuudhe kun akkuma gartee nagadaaf manaabeetti du'e. Obbuutu achumatti Abdul Muttalib kun aangoo adeera isaa san dhaale jechuudha. Aangoon adeera isaa maali? Asiqaayaa fi akkuma beekamu taraa duraa ibsinetti arrifaataa gartee warra hajjii dhufaniif nyaata qopheessuu bishaan qopheessuu kanaa jechuudha. Waan gurguddoo gaafa san jiru Abdul Muttalib keessatti mul'ateerra. Bishaan Zamzam kana Abdul Muttalib kun akkuma rafeen hirriba keessatti bakka bishaan kun jiruu fi akkatti qotu gartee sagalee wahii manaamaan isatti dhagaamte. Haala kana gartee sagalee dhagaamte kanarra deemee bishaan Zamzam sanillee qotee Qureeshiilleen achitti hiraarsuu turte. Abdul Muttalib kana jechuudha. Nuun maqaa irra walii yaamamaa akka bichaa keetii yaamamtaani nuti sirra yaamamuu qabnaa jaanii gaafa san keessatti Abdul Muttalib adeera Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam ashraf al-mursalin adeera isaa tokko bichaa jiraaf ture. Abdul Muttalib jechuudha. Abdul Muttalib kanaaf eenyu adeera Rasuula Rabbi tokkicha Al-Haaris bichaatu jira ture. Al-Haaris kun hanga isaati jechuudha. Gaafa kana keessa Abdul Muttalib way silaan ilmaan hedduu qabaadhee silaa ayyee uummata Qureeshii kanarraa dhoorkan jireetti gabuu ture. Kana keessatti duuba maal jeenni qodaa godhe jechuudha. Qodaa akkuma gartee shari'aa islaamaa keessatti qodaa qoduun gaarii miti. Gaagiin innillee islaamaa ta'ee asoon ta'in akka shari'aa islaamaa keessatti qodaa qoduun gaarii miti. Yoo qodamallee ta'aa rabbii keessatti qodaa qodutu bareeda. Irra caalaan ammoo qodaa kana dhiisu Abdul Muttalib akkuma beekamu gaanamee ni beekajee yaada. Inni gin qodaa qodee kana maal jee qodee beektani? Yoo yaa rabbi hayya ilmaan hedduu naa kannite ilmaan fudhannaa kannite kana keessa ni qalaa jee yaade. Tokko kaabaa jala geesseetiin achitti gurree galata siif galchaa jeeti qodaa qodee jechuudha. Tayyib ogguu qodaa kana qodee wanni seenaa kana duratti haaseef abbaan Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkamitti dhufee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam eega abbaa isaan keessaan as dhufe waan ta'eef haala akkamiin akka nurra ga'e gartee dubbachuu jira inshaallah. Silaa seenaa isaatti gamasiillee eegaluu namaaf fedhe kana isin dhageessisuuf jechuudha. Abbaan isaa kana abbuu kana hixaan abbaan isaa qodaan inni dura gartee irra kaayee kun abbaa Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam irra buutee jechuudha. Qodaan tun maali beektani? Yooni ilmaan hangan argadde tokkicha tokko irraa hin qalaa kaabaa jala geessee jedhe. Ilmu namaa qaluu deemaa beekasadha. Yeroo kana gaa Qureeshii lafaa kaatee hay shari'aan akkanaa ta'an nutti fidinii wanni tun gaarii miti wanni tun hamtuudha akkamitti qaltaa je'eetii gaa jaanii uummanni Qureeshii irra walii galanii kun maqaa keenyaa miti jaanii jechuudha. Kana gaa raayituu bira dhaqanii raayituu bira gizee dhaqan hayyee waan akkanaa irraa gaafatan raayituun gaafasanii maal jetteen eega gartee qaluun irraa oolamte hixaa muran jechuudha. Gaalaa fi Abdullahi kana gidduutti hixaa kaan jechuudha. Hixaa wahii maal jechuudha? Yoo hixaan kun Abdullahi irra bu'e gartee gaala 10 dabalaa. Yoo gaala irra bu'e immoo gaala san qalaa badaala jechuudha. Asoo Abdullahi hin qalle badaala silaa kasin muruu deemanii. Yeroo kana gaa hixaan muran Abdullahi umarra bu'e. Hixaan muran Abdullahi umarra bu'e. Yeroo Abdullahi irra bu'e kana gaala 10 dabalan gaala 10 dabalan. Asoo uffaniiti
قال إبان قال جيتشو أبو قال إبان قهني ربي قرتي وانت ربوسي قال الربوسي هذا كان أبان رسول ربي صلى الله عليه وسلم قال من سجل به جيتشو سلا عبد المطلب أبا رسول ربي هنقره تي جيتشو لقريشيتو جلالي دي مريكم مقا حينامتي حينتين قالني جاني هذا كان نيجا عبد المطلب المسا عبد الله هذا كان جلا به جيتشو لا يسجلا هنگا قال إباتي أو خنيجة جرا عبد المطلب كون جرو إساتي وني قرتي آمين هذا في إسدوه جرو إسا خيستي جرا وني إني إسدوه قال شني في رأي مراس وهي إسدوه جرا حالواتك كن قبل جرا إيجا نقرتي قبلتي حبشة أيمن كنا مكان الرجودان كيسان اللي عن اللي جرا حفظكم أيمن كنا مكان إسي ملاتا أيمن بينان اللي أيمن التيم بيقطر جرو مكان إسي خندوقا بركة جامتي جرا قبلتي حبشة كنا يجرا أيمن تنافي قال شني في رأي مراس كنا هنا إسد ويجان أبان رسول ربي صلى الله عليه وسلم ثانيا وجاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم دلته وجاء ويتتا ربيع الأول أكبر عرباتي دلته يجت رسول ربي صلى الله عليه وسلم وجاء ويتتا واتي ولنا ربيع الأول جتنا خنتيانو رسول ربي هنا صلى الله عليه وسلم دلته وجاء تربتي دلته وجاء تربتي انسما الرابو جتنا عبد المطلب خم قال لي باسف عبد المطلب وخنا يكباسا جتنا إساتو الرامري أقسم ثانيا مقال لي اسمه خنا باسف جانا كذا بسني خيستي مقام محمد جوهن هنجرو جان إسا خنا كسف فوده مقال لي باسف إسا وجاء تربة الرامري اتشبوده مقا إسا مقاسي بيجي مقا رسول ربي محمد صلى الله عليه وسلم هذه رسول ربي صلى الله عليه وسلم مي بيجا هنقم هوسستي جاني بيفاقا في بدي بيتلين ودياتو ملا أنا فوق فزنا إنه رجرتي نور رجرتي جرا هذه رسول ربي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب إلما إسي رسول ربي محمد كان ويا سدي بيجالو سستي جان ويا سدي لوسستي أتشبوده نمني إسيتي أنا لوسسه سهيبة تنجامتو قبلتي أدي رسي عبد المطلب أبو طالب جرا قبلتي أدي رسوله أبو طالب إسيتو إيجا هذا نمني إسألوا إسسه سهيبة تنجام تتنجان الله أعلم كذا وكان رب رحمته كذا ثانيا الرجودان حلمة السعودية بعد أمها حلمة السعودية جان إيجا هذا حلمة السعودية جان قرودو إيجا هاتي وجاس دلوش استبودا هذا بودا إيجا نملو إسسه سهيبة قبلتي أدير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب تتو إسا لوسيسه جتشورا سويبان تون إسهاوجي نملو إسستقبدي هو نعم إنما رسول ربي جوجي صلى الله عليه وسلم لو سيستي حرمة قلوب الرسول ربي صلى الله عليه وسلم سهيبرا نما لما أجان نما لم يكن أن يفعلوا أدي رئيسا حمزة بنو عبد المطلب في أبو سلامة نمني سهيبات نراجع تلو بيجورا سهيبان تون قبرتي أبو طالب يجورا خنا فوق بريوان كينيا قرتي سينا تنهنجنا رنوت اللي رئيسو سينا اتيانتو إن شاء الله حالما خنا كان دبروتها بعد صحيبة خنا إنتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم لوسي سجيت شرتي ندبرة خنا أبو سكنتات إنه جاء الرأس متي الآمنة سرت الآمنة سكنتات هنا صحيبة قبلتي ندي الرسول صلى الله عليه وسلم أكا رسول ربي صلى الله عليه وسلم لوسيسته بعد هذا يجوده هذه جزء جبوكنا لوسيسته جبوده صهيبة تناتو قبلتي أدير رسول ربي صلى الله عليه وسلم إساوجي نما لما لوسست إساوجي متى رسول ربي توجي صلى الله عليه وسلم نما سدي سكنتاتي أنتورت إن شاء الله أنا سرعت فوقنتها رسول ربي صلى الله عليه وسلم إيجا صهيباتي إيجن راهر ملوك خنجو إن شاء الله هو لله لته قبلي والإسلام حدو بسنجال رب الججة نمني خطابنكم برد يرجمو خطابنا إيجو حدو كيس جروانتيف ولمن خن حفظ نتا خن مافو الرأس المتين سني فدابا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير الجزاء.